Waraan dhaabuuf humni jabeeffannee qophii jirraa jedha taanaan pirezidaantii naannoo Tigiraay Dr. Debre-tsiyoon Mikaa'el akka jecha Dr. Debre-tsiyoonitti humniti mootummaa federaalaa qabatte dabummaa Tigiraay irratti hojjechaa baate humna jijjiiruuf qophii ayyuu fitte ummati naannoo qophii jabeeffachuu malee jedha miidiyaa biyyaatti rakkoo biyyaa hiikuuf ammoo waltajjiin namuu qoodi keessa qabu qophaa'u maltee jedha mulgeetaa asbaatti erge. Hoogganaan mootummaa naannoo Tigiraay Dr. Debre-tsiyoon Mikaa'el har'a maddeen oduu naannichaaf ibsa kennaniin Tigiraay irratti deddeebi'ee shirri xaxamuun akka miidhaa geessisaa jirutti dubbatan. Keessumaa filannoon naannoo eega geggeessame as dhiibbaa gama miidiyaaf dinagdeen raawwatamu ala gara tarkaanfii humnaatti cehaa jira jechuun ibsan. Kanaaf jecha uummanni naannichaa qophii isaa cimsateetti fufaa jedhan Dr. Debre-tsiyoon. Nuti ka jechaa jirru adda addummaan keenya ka siyaasaa waan ta'eef karaa siyaasaa walaa falminu ka jedhu. Sababa kanaan waggaa lamaa ol obsaan eegnee jirra jechuudhaan kan ibsan hoogganaan mootummaa naannoo Tigiraay kun humnaan kan hiikamu yoo ta'es rakkoon hin jiru. Waraansa dhiisaan jennu akka barbaachisaan ta'in garuu dubbataa jirra. Yoo dhufes ofirraa aggannaa jedhan itti fufaniis ammas adda addummaa jiru hiikuudhaaf hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman. Waltajjiin hunda hirmaachise haa qopheessamu. Furmaanni isaa kana waltajjii qopheessanii waliin dubbachuudha. Waraansa hambisnee waliin haa dubbannu jedhan. Waraansa hambisuuf jecha humna isaanii cimsachuun akka qophaa'anis dubbatan. Mootummaaf paartiin isaanii haalawwan yeroo ammaa jiran gamaaggamuu isaa ka dubbatan Dr. Debre-tsiyoon Mikaa'el uummatarra miidhaa geessisuudhaaf humna alaa wajjin wal gargaaruudhaan hojjetamaa jira jedhanii mootummaan Eertiraa mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin wal gargaaruudhaan uummata Tigiraay leeluuf akka qophaa'aa jiranitti ibsan. Mootummaan Eertiraa humnoota bilisummaa Eertiraan deeggarre wajjin walii tumsuun uummata Tigiraay ka bilisummaa Eertiraaf qabsaa'aa leeluuf kan hojjetaa jiru ta'uu uummanni Eertiraaf raayyaa waraanaa Eertiraa hubachuu qabaa jedhan Dr. Debre-tsiyoon. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hawaasni addunyaa akka hubatu deddeebisanii barreessuu isaanii eeranii dhiyeenya kanammoo hawaasni addunyaa rakkoo jiru furuuf hojjechuu dadhabuu isaatiin yoo biyyattii keessatti rakkoon uumame akka itti gaafatama isaa fudhatu beeksisnee jirraa jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ammaan dura gaaffii deebii afaan Tigreen kennaniin uummata Tigiraay waraanuuf karoora qabdu jedhamanii ennaa gaafataman kun haasawa maraatummaati. Mootummaa federaalaa sababaatti uummata isaa waraanuuf hin qabu jedhanii fudhatama dhorkatanii turan jechuudhaan Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Waraan dhaabuuf humni jabeeffannee qophii jirraa jedha taanaan pirezidaantii naannoo Tigiraay Dr. Debre-tsiyoon Mikaa'el akka jecha Dr. Debre-tsiyoonitti humniti mootummaa federaalaa qabatte dabummaa Tigiraay irratti hojjechaa baate humna